Yooyaa akkam jirtu nagaa jirtu hordoftoota keenya mee waa'ee marii yookaan immoo marii mootummaa Itoophiyaa fi ABO jidduutti godhamaa jiru irratti yookaan immoo labdee isaanii sa'ifachuun wantoonni hedduun jedhamaa jira. Isaan keessaa mee wantoota beektonni hedduun jedhanii fi wantoota akkasumas namoonni sammuu hin qabne tokko tokko kanneen akka Fayyisaa Leellisaa jedhan qabannee isiniif dhiyaannee jalqabuma maaliif waa'ee Fayyisaa Leellisaa kaasuu barbaadan jechuu dandeettu hordoftoonni keenya garuu immoo sababa malee waa'ee yaada dhuunfaa Fayyisaa Leellisaa kana qabannee hin dhufne maaliif namoonni hedduun walitti bu'aa jiranii yaadni kun namoota hedduu walitti buusaa jiranii sababa isaatiin gandaa fi qeedhan Oromoon wal qoqqoodanii shawaan akkasii maaliin akkasiidhanii miidiyaa irratti yeroo wal arrabsanii fi wantoota garagaraa waliin gandaan fi qeen wal qoqqoodan argaa jirra. Kana mee waa'ee atileetotaa irraa jechuudhaaf ani jecha obbo Mallas tokko ni yaadadha. Yeroo tokko waa'ee poolitikaa kana keessa obbo Haayilee Gabrasillaasee seenee akkuma Fayyisaa Leellisaa kana borcuu yeroo barbaadu Mallas deebii akkana jedhu kenneef. Eger cinqallaat ayhoንም jecha jedhu jedheen. Kana jechuun miilli mataa hin ta'u jechuudha. Amma fakkeenyaaf Fayyisaa Leellisaa fudhattan Fayyisaan mataa dhiisee akkuma Mallas Zeenaawii jedhe kana miilan yaadaa jiran fakkaate mee hundaafuu mee yaada inni barreessee Facebook irratti post godhee namoonni hedduun share godhanii wal arrabsaa jiranii fi irratti wal jiran kana mee laallee deebinaa mee gara yaada fayyeetti deebisa. Ifama mootummaan kun yeroo baay'ee akka garaan nama gubatu waan hojjetu natti fakkaata. Jalqabuma hattuu waliin waliigalteen addunyaa kamirra jira. Shaniin wannuma cimtee fakkeessaa mootummaan shanee irratti hin hojjanne kuni dhugaa lafa jirtudha. Shanii ani balleessuu danda'a. Garuu mootummichi kana fedhii qaba. Shaniin harkaan qabnee yoo itti kennine qaamni mootummaa guyyaa lama booda gadi dhiisa. Bara hattuun hattee qaanii dhiiftee jaarsummaaf qophooftu jechuun qaanii guddaadha. Gandoota baadiyaa kan diige shanee osoo hin ta'in mootummaadha. Akkamitti hidhataa gandoota gandarraa fuunee gara magaalaa galchuun gandoota baadiyaa shaneef hurufa godheera. Kanaafuu hattuun karaa yeroo ati saaqxu diina eenyu akka ta'e nutti beeknu hin dandeenyu. Yoo kana akkana ta'uu taate Fayyisaa maaltu dhibe? Kana irratti yaadumaa kennuun na dhiba. Maaliif Oromolleen jecha kanaa jecha yookaan immoo yaada kanaa jecha wanti inni waa hedduu jedhee gandaan qoqqoodee namtichi gabaabumatti dhugee haasa'ina fakkaata malee kana namni normaal yookaan immoo namni xiqqoo daa'imnu kana yaada isaa kanaa ol yaadee dubbachuu yookaan immoo haasa'uu danda'a. Kanaan akka irratti illee fudhadhu hundaafuu wanta wal nama mul'isiisu miti. Dubbii akka Mallas isaaniitti dhiisan. Egaa cinqillaataan akka jedhan luutti mataan ta'u. Kanaafuu Fayyisaan osoo poolitikaa keessaa bahee akkuma wantuma irraa bareedu fi akkuma irraa bareedu profeshinii isaatiin fiigichuma isaa yookaan immoo taraakumarra osoo gulufee isaa wajjin fakkaata. Gara biraatiin immoo beektonni akka Jawaar Mohaammed yaada ijaaraa fi yaada hammataa ta'e kennanii jiranii yaadni isaanillee akkuma itti aanutti isiniif dhiyeessina jechuudha. Gara biraatiin akkuma namoonni tokko tokko kanneen akkuma Fayyisaa Leellisaa kanatti borcaa jiranii jiru argaa jirra. Osoo of qusattanii wajjinna ammamii gara yaada Maandeellaa Oromoo isin geessa yaada Jawaar Mohaammed. Jawaar Mohaammed yookaan immoo Maandeellaan Oromiyaa akkas jechuun eegale. Lola waggoota shanii booda yeroo duraatiif mariin araara WBO fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti godhame. Dhimmoota tokko tokko irratti walii galamuu baatus wal hubannaan gaariin uumamuu ibsa gama lachuun baheerraa ni hubatama.
Haaluma kanaan marii marsaa itti aanu gochuuf waliigaluu isaanis agarra. Hawwiin uummata keenya waliigaltee guutuu nagaa buusuu dhagayuu ta'us bu'aan marii kanarraa argames gaariidha. Hammasifamuu tarkaanfilee jechaa fi gochaan bu'aa progress marii marsaa kana irratti argame of duuba deebisan irraa gamilachuu of qusachuu barbaachisaadha. Kana jechuun wantoota qaamolee lamaan kana jidduutti garaagarummaa uume salphisuu fi karaa waliigalteetti deemuu qaban yaada akkas jedhu of keessaa qaba. Itti aansuunis inumatu hojiilee daran walitti dhiheessuu fi fayyadan dalagutu irraa eegama jedhee gameessi fi beekan kun deeggartoonni gama lachuus ta'ee uummanni bal'aan mariin marsaa itti aanu dafee akka eegaluu fi waliigalteerra akka gahamu dhiibbaa gochuu feesisa. Peace are no alternative, just peace jechuudhaan obbo Johaar Mohammad Facebook mataa isaanii irratti post godhan jechuudha. Abbaan nagaa, abbaa nageenya fi qabsaa uummata bal'aa kan ta'e obbo Johaar Mohammad yaada mataa isaa ibsatanii jiran jechuudha. Gama biraatiin namoonni hedduun namoonni beekamoonis yaaduma akka yaada obbo Johaar Mohammad deeggaruu kan immoo akka qaamni lameenuu qaamni ABO WBO fi qaamni mootummaas yaadota isaan jidduutti garaagarummaa uumee salphisuunii fi gama nageenya fi gama waliigaltii akka dhufan dhiibbaa akka godhanii fi akka uummanni bal'aanis dhiibbaa godhan dhaamanii isaan keessaas kanneen akka obbo Yaayyaa Bashiir, Kaamil Shamsuu fi gama mootummaatiin kaabinoonni mootummaallee akka mariin jalqabaa kun akka wal hubannaa tokkootti marii bayeessa fi marii abdii nama toruu akka ta'e namoonni hedduun yoo miidiyaa garaagaraatiin dabarsaa jiru argaa jirra. Nutis uummanni bal'aan uummanni Oromoo gamalachuun lolli dhaabbatee Oromiyaan teennaa akka qilleensa nagaatii fi qilleensa misoomaa qilleensa guddinaa akka isiin baafattu feenaa dargaggoonni ishee gara lolaa gufuun gara bosonaa osoo hin taane gara misooma fi gara barnoota fi gara guddinaa akka deeman hawwii guddaa qabna. Waraanni kunis dhaabatee garaagarummaan jidduu lamaan jiru salphatee yookaan immoo walii galanii gama nageenya fi gara misoomaatti akka dhufan abdii fi hawwii kennaa hordoftoota keenya hanga dhumaatti nu hordofuu keessaniin galatoomaa isiniin jenna. Nagaa nu tura.